بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه الكتاب، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد ومن تبعه إلى يوم الحساب، وبعد. قاعدة نورانية قبي أفان عربا دبسة برachaa jirru irratti barnoota keenna akkaataa itti dubbisa baratan barataa jirru irratti boqonnaa 14 qaa'idaa nuuraaniyyaa irraa geenne. Qaa'idaa nuuraaniyyaan kun fudhatama hawaasa muslimaa biratti guddoo argateen qaa'idaa nuuraaniyyaa irratti hirkannee deemaa jirra. Tartiiba kaayameen yoo hordofne qaa'idaa nuuraaniyyaan barataa qur'aana qara'uudhaaf sirritti gargaara. Nuti jaaniba dubbisaa qabannee irraa deemne. Jaaniboota barbaachisan hundaa hedduu of keessa qaba. Makhrajaa fi tartiiba makhrajaatii fi duraa duuba isaaniillee of keessaa qaba jecha qaa'idaa nuuraaniyyaan kun. Wantoota fuulduraa itti deemnu hedduu qabna. Haa ta'uutii sadarkaa barataa qur'aana reef qara'uu hedduu akka dubbisa baratu gochuudhaaf kallattii dubbisaa kanaan deemne boqonnaa 14ffaa kana itti fufna. Wantoonni hafu hedduun akka jiru akka hubattaniif jecha. Namoonni tartiibaan as hin gahin of duuba deebi'aa tokkorraa kaasaatii hordofaa. Gizee barattan, gizee hordoftan laaluu qofan godhina. Waan achirra dabre san baradhaa. Qabaatii baradhaa. Gadhaabaa waa'ee viidiyoo sanii sirri hubadhaa. Darsiisan sirri qabadhaa. Eegasisaa barattanii kan itti aanu taraa. Tartiiba sanii yoo deemtan viidiyoodhaan qaa'idaa nuuraaniyyaa irratti hojjanne boqonnaa 14 geenne kun sirritti isin fayyada jedhee yaada. Yoo akkasiin godhin laaluun qofti isin hin fayyadu. Namni beektan ammoo namni duraan barattan namni yookaan barsiiftan yookaan warroonni anaa olii hedduun ka jirtan yoo kalaaltan ta'e tartiibaan laalaatii muuxannoo qofa irraa fudhadha. Hanqinoonni hedduun keessa jiran ammoo nu ibsaa malee ijumarraa qabadhaa garii besumaa beeynu goone waan ta'eef. Tole inshaallah. Boqonnaa 14ffaa kanarratti leenjii shaddaa fi sukuunaati. Shaddaa fi sukuunni yoo wal faana dhufan gaafa darsii 13ffaa kana barattan ayyaana kana bira wayita gahee isinitti himee ture. Waan itti dhufnutu jira xiqqoo isii wanni wal keessa dhufe hin jira jedhee. Amma yoo barnoota keenya deebinu qubeen shaddaadha. Qubee lama jennee jirra. Qubeen lamaan kun qubeen tokko qubee sukuunaa ka qubee isa dura jirutti hirkatee dubbatu. Qubeen lammaffaa ammoo ka harakaa yookaan fathaa kasraa damma yoo fathatayni illee ta'e kasratayni dammatayni tanwiina illee yoo ta'e ka harakaa sanirratti hirkatee ka harakaadhaan dubbatuu fi ka qubee awwalaa isa dabritti akka sukuunaatitti dubbatu. Sukuuna akka barannetti harfiin sukuunaa harfi isa dura jirutti hirkatee dubbata jenne. Kanaaf sukuuna ammoo wayita dubbifnu sagalee keenya makhrajaan dhoofneeti sagalee dhahiinsaa qaba. Achi booda shaddaa dubbifna jecha. Tole harfiin raan kun fakkeenya asirraa fudhannee yoo deemne harfiin raan kun miimirra hirkatee dubbata. Raan kaminni walii raan lamatu as keessa jira jennee raan kaminni ka miimirra hirkatu ka sukuunaati.
jedhee dubbata jecha. Raan lammaffaa hoo dammaadha. Ruu jedha. Garuu ruusan ammoo waawii sukuunaattu itti aanee jira. Waawii maddii. Waawii maddiitu itti aanee jira. Waawii maddii kun ammoo maal godha? Ruu kan jenne san dheeressee ruu godha. Mar ruu waawii waliin amma ani ka ruu jedhe kun. As keessatti wanni barannumaa inni ree harfi shaddatti aanee sukuunni yoo dhufe akkam goonaadha. Daal asitti shaddaadha. Mud jennee daalii sukuunaa eega qaraane daalii fathaa tanaa fi taa walitti hina jecha sukuunni harfi isa dura jirutti irkatee dubbataa. Muddat jenna jecha. Mee afaqqadaa xiqqoo jennee lafdii isaatti deebina. ميم فتحة را شد مر را ضم واو سكون رو مروا ألفني أمو ألف ملكتا واوي جماعتي سنين ألف أكن ما نجرتو إن دبتو جنة برة الرجل راستور را فتحة با شد رب با كسرى يا سكون بي ربي ميم ضم دال شد مد دال فتحة تا سكون دت مدت حا ضم قاف شد حق قاف فتحة تا سكون قت حقت خا فتحة فا شد خف فا فتحة تا سكون فت خفت هل مثلا يكون إلا ماني اللي قاف فتحة دال شد قد دال لما فعمو ميمي ولت دال فتحة ميم سكون دم قدم تا ضمات قدمت هل مثلا ينجي سكون وان جدو جرو فكسي والسني فكيس سجر لامين أليك اللامي لما تجرى سن يرو برايت الأفنا قرو بفبرنت يو كالتي برني يو كإبسطاتي حرفي سكوناتي في حرف شدا يو البرد أفن حرفي سكونات إفني حرفي شدا قران لامين من برتر ألفني أمو سكون يو سكونة ألف نو درس ألف حرفي كون كمدي تيمتي وانت يفيو ألفني كأليتي ألفا يرو جدو جروهن كرا من سن ألفا صادي مترك أبو خان بيكو مساني كون اللي ألفا وصليتي همزة الوصلي جدو يجرون كرا من لام سكونة كني لتشو ونبرة الريف شداد ألفني جدو تنكرام لامي سكونة ونبرة الريف شداد في برة الريف تولي وعي شمسية قمرية بود اتدابنا ججا با كسرى صاد شد بص صاد فتحة با سكون صب بالصب را كسراري بالصبر صبر بالصبر را كسراري بالصبر حال مسنين أفقدان حال مسنين جتا واو فتحة لام شدة وال لام فتحة يا سكون لي واللي لام كسرالي والليل حال مسنين كن اللي أفقدان والنهارة والنهنجر جتا ميم ضم نون سكون من فا فتحة كاف شدة فك منفك كاف كسرى يا سكون كي منفكي نون فتحانة منفكين فا فتحة فاسرة فام فتحة دائرة جراج الأبد ملي
همزة كسرى نون شدة إن همزة تني ألفني كنيت همزة كناتي ألفني أسرابة تكون كهمزاتي ففتحة ألف سكون وسنتاني ألفني كهمزاتي ففتحة فجنة همزة كسرى جن ألفني كهمزاتي همزة ألف أكناتي جيتشا أكنا همزة كناتي جيتشا حال مسنين أفكدا اتفوفتني واني حارف ننجر كنو ألفني جل قبر جرتتون هن قرأمت مالي في ألف الإيرسيتوتي ألفني الإيرسيتو شدّا في سكون يودفن يسي هنفتي ألفني لما فاتون أمو ألف جدو يوجرتون قرأمني يسي اللي برتر لام أمو شدّا سلا سكون شدّا وان جروف برتر كانين سدانو برتر جتشا ومالي فكا برتر وان كانين سدانو بين كنافو مال قونري ميم فتحة طا شدّا مط طا فتحة ألف سكون طا مطا را كسراري مطاري قاف ضم نون شد قن مطارق نون فتحة جيم سكون نج مطارق نج ميم ضم ثا شد مث مطارق نجمث ثا فتحة ألف سكون ثا مطارق نجم الثا قاف كسراقي مطارق نجم الثاقي با ضماب مطارق نجم الثاقب على مسانين ونعرف ننجرو أفقدا بفمسانين أفقنا جيتشا تولي أما مودو بسات ديبنا كان مرو جنة رو جنة راد إيرسين ديرنا كمي ديرنا طبيعي تقوم جيتشا أصلي مرو ربي رب جنة بي جنة بان إيرد مدت حقت حرفين شدة لما جن توكو سكونة إيكا حرفي سدور جروت إركتو كلام فا كفتحة كون اللي سكونة وفول درا كباسي سكونة كدبيسو حقت خفت زمني إساني أمو إيريني إساني والفكات هذا كدراتي فكدبودالي تبت تخلت تان حرفي همسي قبول همسي درا أمو شدجر واي صفاتا بود تدبين صوتان وان بران جيتشا كناف سقلي تس جنو كنا واني تدبلوف صفاتا والقبطو وان بود تدبين إن شاء الله قدمت كانوا مس جزيتك كجد قدمت كانوا مجيتشتا قدمت والصبح والشمس والشفع بالصبر والصيف والليل والتين والزيتون سجين منفكين فإن الجنة لحب الخير إذا السماء انشقت مطارق النجم الثاقب من شر الوسواس الخناس الردب حرفين شدّا قبين شدّا هقرأتي كبرني قبين شدّا قبين لام قبين توكو قبين سكونا كقبين إسدور جروت إركته دبتو قبين لما فا قبين شدّا كيسا قبين لما فا قبين حركة
sadan keessaa tokko qabu yookaan tanwiina ka qabu. Harakaa sadan keessaa tokko ka qabu ammoo yeroo garii sukuunni itti hidhamuu danda'a. Sukuunni itti hidhamu san yookaa dheeressituu ta'a maddii, harfi maddii sadan. Yookaa ammoo harfi maddii sadan asillee alif nin jira kun. As waaw as yaa as alif jira. Harfi maddii sadan ta'uu danda'a. Yookaa ammoo harfi biraa ta'uu danda'a. Kanaaf as keessatti wanni barannu harfi shaddaa harfi biraa akka itti dubbistu baranne jecha. Harfiin shaddaa ufii isaati iyyuu harfi lama harfiin tokko harfi biraa isa dura jirutti irkata jenneemi. Harfiin lammaffaa ka uf danda'u ka qubee dubbachiiftu qabu sun illee qubee biraa dubbisuu danda'a jechuudha. Haala kanaani isa duraa laala kanatti tara. Yoo akkasin godhin homaa hiika qabaatu. Tartiiba amma barannu kanaan deemne waan hafan itti guutaa deemnan. Yoo tartiibaan hin dhuftu taate waan hafan ka booda dhufu saniifillee si rakkisa waan ta'eef hin tuffatinii namni barattu hordofi. Baarakallahu fiikum. Isin fayyada isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.